urjitiya naaggalatoomii naaqaceeluu keetiifillee naaggalatoomii gorsa obboleetii teetii dhagoof alhamdulillah gammachuu guddaan itti qabaa urjii akkasumallee oromooti nama takkatti sila akka terna gorsti kanatti daawwattoonnis koomentii zalaan koomentii hin taane barreessuu miti obboleetii teetiin tuwanni kana kusirraa fakkaatu wanni kana kusirraa hin barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka funa jirti sinin jecha daawwattoota kiyya qaqqaalii ilmaan oromoo bakka jirtanitti hundi keessa musliman jenne kiristaanan jenne salaamtaan kiyya isnaago akkasumatti gaaranaa fi urjii waliin deebinee jirra. Maal qabattanii deebitan jechuun keessaniin oolu alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu fi jaalalaan as dhiyaanii jechuudha. Galanni rabbii haa googaa urjii teenya salaamadhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي تادا متتافي قبل تدا خينا نجرا أرس نمن زرو وان زرو أبو دان أرد الثاني خب درارتون نعرف ستيو خيس قبتي داوت تدري أكملتي ما تومي دنياتنا ها المانيتي مالف إنكتا ما هيراستا أتي مجرمات رمان ديسني أتي مالف قرتي من نمج إنكتا جتين نتخاتيرو هدو garuu naastee jirti isii tana aanti qaba amma isitti naaftee na barbaaddeetis na barbaaddu na dabdatis laa akkasii daamu urjiyee oromooti yagaa akkasumatti waliin haasoo keenya arraantana hanga dhumaa viidiyoo keenya nu laalaa nu hordofaanis ninjaa galatoomaa galanna keessan bilisummaa lammiitiyyaa maaliif yoo jettan waan guddaa takka na dhageme wanni na dhageme ilmoon oromoo takka anaasaatoo sisaatoo keessattu muslimaatoo kiristaanaatoo afaan oromoo haasoytee dambiin jirra dalagu waan hin taane baasu kanaafuu gaarii miti sanuma keessa dheengaddallee dhiifamu warriniin kiristaanan taane isin leeshi beentee leeshitti siirii gootii jee waa'ee kiristaana keessa tokko dhiifama ijoolleen kiristaana oromoo kiristaanaa jira oromoo muslimaa jira waan ta'eef dhiifama guddaan godhaa kanallee dhiifame sin gaafadde haa ta'u garuu dhugaadha siirii warrin godhu gaarii miti arrillee barullee baatiin tanatti aantu ta'a. Ani goone barama waanuma jikkaatu goone jenni akka daawwattoonni ni gootee ni dhiiste sin jechuun feenan akkaan harkatti an siirii ati godhutti hin beeka daawwattoonni xiyyaa harku ati godhutti hin beeka. Alaa yaani namni beeka si beeka hordiyee haa harkanii haadha geene akkati hin godhin hojiidhaan garsiisuu dhagamnaa. Tamaamuma ji'a haa ta'u. Garuu ammoo tihee anis si baasee atis akkasuma namarraa illee osoo nallee hin tahin nama na duubatti illee nama gaafattee ijoolleen wajji jiru jechuun gaafattee jirta. Isin wajji deemti ammoo saniif waan isaanii wajji dalagu jirtu sitti fakkaatte malee daraartu kalaas waa'ee kanaa isin tuttuqni dhiisii isin jaanii jiran akkasuma isaanillee daawwattoonni harkanii angaruu siirii kanaa wallahi billaahi isin himeetin jira viidiyoo chaanala kiyyatti illee chaanala urjituuf jiru daawwattoonni kiyyaan ni agartan jee yaada isin dalagee gadhise viidiyoo dalagee gadhise himeetin jira. Dhaabbatiin jira dunis dhiisetiin jira agartu jirtanii tuquttiin jirtunis haa jiraattu haa wanti fittiin jiraattu jeetiin dhiisee sanumaafuu warri natti aartanii jiraattan ni jirtanii dhiifama arallee borullee oromooti dhiifama isin gaafadhaa dhiifama godhaa hedduu takka natti aartanii jirtanii beekan maaliif jennaan wanni ati dalagu jirtuu jettanii meeqaanta meeqa jechuun haalollu jirtanii sa ammoo tahee indaleene jee isni fime waan itti jirus akkana jee isni baasitiin jira saniifuu warri natti aartan dhiifamaan jee yoo natti aartan mujrimaa itti warri naarabtanis mujrummaa sin qabu abbaa fedhe garuu yoo nifi namni tuqa iftiin dhiisu namni nama fira dhorkeef mujrummaa hin jaamu isi warri mujrima itti naarabsanis arrabni keessanii isinumaatu garteemi dilii seene diluma narraa dhiqattanan ilmaan oromooti maaliif jennaan oromooti maaliif gizee hedduu fuula keenya duratti akkana gaafattee jechuun keessan waan hin oolamneef wanni nin kana godheef lammi gaachanaa saba kiyya lammitiyya dhugaadhaarra isin intala oromooti lammitiyyaa fonkiyyaa intala oromiyaati oromiyaa balloo keessaa dhuftee deebitee siirii gootee jechuun maqaa keenya miti maqaa oromooti miti. akkasumatti amma booda urjiin qaceelloo eegaltee yoo qofallee qabannee piraankii faadalaytee maal jettee haasoytu waan biraa ammoo obboleettii miti obboleettii muslimaatii miti obboleettii miti oromoosii miti tahee garuu warreen mucaa ibsaadhaa gaafachuu turtan mucaa ibsaa gaafadheen jira kakachiiseen jira hedduun kakachiisee hedduun gaafadhe jechuudha mucaan ibsaa na biran jiru ani jabeessine ammoo mucaan ibsaa eenyurra masarati
Masaratiitu du'aa fi jiruu isaa mucaan hin beekamne garuu haa ta'u mucaa isaa ajjeeftee masarratti dhiiftee bakka geessitee. Maal jammataa xiyaaf jechuudha. Jala deemne. Guyyanii fi gartee daawwattoota duratti ol beetiin viidiyoo dalagee jira. Viidiyoo masarratti mucaa fi dinaanyettee sobdeen natti fi dinaanyettee itti geesse mana isitti. Ogaanii fi geessuun irraa fuutee mucaa deebi'ee ammoo naafi isiin walollee sababa naafi mucaa maaliif gartee akka tursiistaa fiksiin jee yeroo nafi siinjee sammaan dinaanyettee anis fi dinaanyettee guyyaa lama ooyi bira bulchee mucaa guyyaa sadaffaatti geesse maaliif ibira tursiistaa naan jettee natti kaate intan akka goddeemtaa ilmoota hin taane maal ilmooteetti naafi fiksiin jettee naafi dinaanyettee sitti fidoolee yeroo tinatti dawwalsanitti jeeni sandeetti walollee naafi isiinis mucaa fuudhee itti geesse sanboota mucaa kan ajjeesaattee mee ati dhiira abbarraa waa feeta malee ilmoon daa'imni baay'inni waan balleessan biyya hin qabu mucaa kan harkaan qabadhu jeeni ati maal irraa feetaa siif ibsaan maali hidhannoo oli qabdanii mucaa ibsarraa maal feeta achirratti naafi isiin mucaa ibsarratti walollee saniifuu daawwattootaaf kabajamtoota kiyyaa waan hin taane koomantii sina gaaftina waan akkuma hin qabne waan hin beekne gaaftina. Gaafatan gorsiji akkasumatti gaa daawwattoota kiyya daraartuun gorsa urjiitiin jabaachuutiin jira maaliif jennaan dhugaadha akka namni takkaatti obboleettiin irra xiqqooti ammataa kiyyaaf isiirra guddoodha waa hedduu harkee waa hedduu qunname biyya namaa tana keessatti haa ta'u garuu yoo nuti irraan tana isii jallina kanaan itti dhiifne ittuma fufti jechuudha obboleettii dhalaa qabna obboleeyyan dhiiraa qabna fiq qabnee jechuu lammii teenya fiq jabeessinee gorsinee kara gorsaatiin qaceelchu qabna. Galatooma warrin daraartuu jabaadunaan jettan na birallee dhaabbaddaa na jajjabeessaa awwaa'ee biraatiif sooshaal miidiyaa kanarratti hin baane mudannoo kiyyaa fi nama qaceelchuu bichaadha malee hamtuu rabbiin na keessa hin fidin mujrima katee qaceelchuudha hamtuu nu keessa hin fidini oromooti yakka jallate nu duriirfataa kanaafuu ammallee du'aa itti jajjabeessaa du'aa naa godha du'aan teessan galatoomaa galanni keessan bilisummaa akkasuma haadha abbaan isiitis amma akka harkee hin mufanne isin tungonaa nama guddachaa ol deemu jechuudha. Nama gaddeemu miti nama ol deemu yoo nama gaddeemu taate dullattiin taane isintu waan khairii karaa nagiyaa viidiyoo isin daleetu kana mush addunyaa tana guutuu harkaa biyya hundarraa daawwatan biyya dhala ilma namaa keessa jiru hunda keessaa daawwatan haa ta'u garuu booda namni harkee maal isin jaa intala oromoo jaafaan oromoo haasayti jaa. Alhamdulillah Rabbil Alamin orjiitiya naa galatoomii naa qaceeluu keetiif illee naa galatoomii gorsa obboleettii teetii dhagoof alhamdulillah gammachuu guddaan itti qaba orjii akkasumallee oromooti illee sila akka terna gorsti kanatti daawwattoonnis koomentii zalaan koomentii hin taane barreessuu miti obboleettii teetiin tuwanni kana kusirraa fakkaatu wanni kana kusirraa hin barbaachisu atiin tala dhalaatii intala dhalarraa dhalaan naamusa qabaachuu qabdi naan jaayina gorsanii wanti zaanii wayyaa amma irra guddaa takka wanna arseen lumaa waan nanti santi na fufsiisee kana itti jabaadhee waan san godhu na godhu warra koomentii jedhan waan taane barreessu kana. La sanaato sababni teetii laalte gorta. Arran isaanii yoo waan godhe arra saa waan godhu jechuudhaan lafaahee jechuu itti fufu jiru waan itti jiru amma garuu alhamdulillah itti badeebeetiin jira alhamdulillah rabbiin gartee mina daleessinallee nallee daleessisuuf hin taa'u siiri iddalaguuf illee hin taa'u intala muslimaati ani intala muslimaati. Wanni kana kun urraa hin barbaachisu ani intala muslimaati itti deebiitillee waan mujrummaa gara ittillee deebi'ee dalaguuf illee hin taa'u mujrummaan faayidaa siif hin qabdu. Wanti faayidaa sitti dhabe nama meeqaan tam dhiigarraa buusee babbashassee maallaqaan namatti godhee akka waan fedhe namatti raawwachaa ture san hunda wanti kooni na godhe hin jirtu. Wallaahi keetii faayidaa hin qabdu tamam anuma hammeessu anuma nama badaa godhuu malee wanni sun takkaan isin tana na fayyadde hin jirtu itti badeebitiin jira alhamdulillah. Alhamdulillah. Ifarkuunis bareedaadha waan takka gartee silaanii finarra waan kana dalaguu baadde aniin tunis namni isin tun hamtuudha isin tun hamtuu miti namni nan beeku ture ammoo na bagani fin sanillee dalagee maaliif zanna waa hunda akkuma bareedaadha. Silaanii fi yaa'ii san godhuu baaddeetti dhiisees yaa'ii godheefis waan itti isin qabu ammoo tahee maaliif waan hin taane dalagaa waan maaliif waan hamtu dalaga. Dhaabbadheetiin jira dhiiseetiin jira waa hundaa'u gana if qulqulleessitiin jira waa hundarraa waloo beetiin jira kana sammaa mishaan waa hundarraa waloo beetiin jira. Itillee deebuuf hin taa'u inshallah rabbi itillee nan deebisini daawwattootaaf kabajamtoota kiyya ifuma naa godhaa isin warra natti aartan nu jajjabeessaa like takkaa isinillee jeen beeku. Subscribe, share godhaa isin jaa video tana. Urjiin qajeeltee nama biraan gaan isin jaa. Kanaafuu daawwattoota kiyya gaanaa galatoomaa wallaahi aan abdii keessanii ammallee isiniin hawwu jira hawwii teessaniifin dhaabbadde hawwii teessan oromummaa hojii kiyya galmaan hojii geessan jee abdii guddaan qaba. Inshallah video lamadaatti illee waan isin dalagu waliin irra dhufna. Kanaafuu urjiin tiyya
naaf karaa rabbii deebuu naaf qaceeluu rabbii gaditti illee alhamdulillahi rabbil alamin du'aayi oromooti oromooti yaa naa galatoomaa naa jiraadhaa isin simadhee takka xiqqaa fi guddaa kiristaanan jennee musliiman jennee warreen bakka ati kiristaanaa misteerii maa gootaa jee bakka kiristaanaa sanitti tuqee dogongora kiyya dhiifama naa godhaadhaa maaliif jennaan ummata shanii sirii takkaa jiramush kiristaana keessa sonteen anabbi ummata san yaani dhageenya gaajolummaa keenyatti malee dhiifama naa godhaa oromoon kiristaana qabdi muslima qabdi maqaa oromummaati dameen teenya takka ilmaan oromiyaati dhiifama guddaa kanaaf oromooti isin jaalladhaa ammallee du'aa keessan haaluma kanaan naatti fufa na jajjabeessaa lammiti yaqaali wallahi isin jaalladha onneeti keessarra kanaafuu galatooma hanga video biraa qabannee dhufnutti orjiin tiyyaas tana turtii gaarii